وأفر كنموني كماتما لكا يمن صومة نرى بدا جدني يادن كوانتوني أفران كنمو صوما بلسينسي لكا يجتو تقفى رغا رغا تنكن نموني كن نبائن أسرى بودا رغا رغا مالي واتجتن صومكية نرى بدا سنجد كوني سرينيت أسرى تأي مغربة تأي سآتي سبر باچست رغا رغا دو صومني كي وني بدو فنجرو يعني بريني كنا جتو لما فا وانتوتا namoonni sooma kiyya narraa bada jedhanii yaadan afrasan keessaa lammaffaan shaaworii. Namoonni kenna baay'een isaa shaaworiin seenu sooma keessa yeroo qaamni isaa o'ee dafqee jedhetti maaliif yoo ateetten sooma kiyya narraa bada siin jedha kunillee dogoggora. Keessattuu warroonni biyya Arabaa jiran o'asan keessatti dafqasan keessatti shaaworii osoo hin seeniin sooman jechuu kuni dogoggora. Sa'aatii si barbaachisetti shaaworii seeni wanni soomni kee baduuf hin jiru. Sadaffaa hancufa tana tuftoo laaftuu adii tana namni kenna tufaa deema. Mana nyaataatti tufa, yeroo karaa deemuun tufa, yeroo makiinaa yaabbatuun tufa, mana barumsaatti tufa, osoo tufu laagaan isa goyde jechuu sooma kiyya narraa bada jedhee yaada. Kunillee dogoggora. Hancufti adiin, hancufti xabi'iin tuni waan sooma balleessituuf hin qabdu, hancufa kee liqimsi homaa takka rakkoon qabu jechuu. Afraffaa ilaalcha dogoggoraa keessa afraffaan namni tokko osoo janaabaa qabu jaartii isaatti dabalamee osoo hin dhiqatin salaanni subii yoo itti ga'e sooma kiyyatu narraa bada jedhee yaada. Kunillee dogoggora. Si'ii jaartii keetitti dabalamee osoo atin dhiqatin yoo salaanni subii si gahe dhiqatteetumaan ofirraa soomta malee soomni kee wanni baduuf hin jiru jechuu obboleessi kiyya. Islaamummaan amantii laaftuudha. Namatu ofiif jabeessa malee irraa fayyadami. Viidiyoon kun namoota kumaatama fayyada waan ta'eef khayrii kana waliif qooda obboleewwan keessan biraan gahaa. Akkuma kee barataadhaan ture osoo baradhuuti gaafan islaamummaatti achas dhufu ari'amee dullaan illee waa tokko dhaadhaa nagootee akkaabii kanarra mallattoon illee jiran manarra jirti amma raallee narraa hin badne abbaadhuma kiyyatu biyyaan ari'atee kitaaban qabanii akka hin fattanamneef na jalaa gubanii sanuma waliin ji'a ja'a biyya ormaatti bakkadhee kee deebi'een sanuma fattanamee darbee sanuma baradhee bakkadhee finfinnee keessatti rakkadhee barandaa taa'ee beela'ee waa hunda argee daaraa guyyaarraa namni namaa dhumata sooshaal miidiyaa jira. Guyyaa sana namni nama mil'atu bilbila illee hin qabnu bilbila heeloo ittiin namaa jedha lakkoofsa hin qabnu. Gaafa biyya ari'amnu callisneedhuma kan midhaan itti fe'amuun makiinaa midhaan boqqolloo fe'uun ayisuuzuu irra taa'e wallaahi ayisuuzuu tokko nan yaadadhaa rabbi jazaa isaa kaffalu. Araboo jedhanii biyya keenya isan na fuudhaa Addis Ababa na geesse nama beeku silkii hin qabu achii goodaatti ture san booddeedha rabbiin na filatee achi quraana kana baradhee bahee gaafa quraana achii qara'u immoo jechuudha gaafa eebbifamu. Nama maatii keessaa tokko dhufee nama bira dhaabbatu hin qabne. Maaliif hunduu kiristaana ta'a. Maatii hundumtuu abbaa waan matii haadha dhufee obboleetti dhufa obboleessa dhufa hundi dhufe.